Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenya keenya lafa jirtanitti isin qabu jennaa oduu isinitti himna. Godina Jimmaatti weerarri dhibee busaa saffisaan dabalaa jiraachuun dhaga'ame. Dhiyeessiin dhiigaa fi qorichaa akka guutamus gaafatameera. Oromiyaa godina Jimmaatti weerara dhibee busaa ji'oota 6 darban keessa mudate ittisuuf tattaaffii taasifameen lakkoofsi namoota du'anii irrachuus weerarichi dabalaa akka jiru koreen dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa ibseera. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota fayyaa, misooma hawaasummaa, aadaa fi ispoortii, aanaalee saqqaa, coqorsaa, geeraa fi gommaatti daawwannaa taasisuun haala weerarri dhibee busaa amma tatamsa'aa jiru ilaaleera. Miseensa koree dhaabbii fi qindeessituun garee kanaa adde Amiira Mohammed aanaalee 3 keessatti weerara busaa ittisuuf carraaqqiin taasifamaa ture gaarii ta'us gama biraatiin tatamsa'inni dhibee kanaa hammaataa dhufuu ibsanii qaamoleen dhimmi isaa ilaallatu hatattamaan furmaata waaraatti kennuu qaba jechuun yaadachiisaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti namoonni 130 ol waraana bilisummaa Oromoo keessaa miseensa maatii qabdu jedhamanii ji'a 7 oliif mana murtii malee hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa muruutti namoonni nagaa 130 ol ta'an miseensi maatii isaanii waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaba jedhamuun mana murtiitti osoo hin dhiyaatin ji'oota 7 oliif hidhamanii akka argaman maatiin Addis Istaandard dubbisee baaseera. Namoota sababa kanaan mana hidhaatti argaman keessaa Tasfaayee Bayyanaa fi haati manaa isaanii aadde Doosaa Toleeraa keessatti argamu. Ilmi isaanii Dabalaa Tasfaayee namni jedhamu miidiyaa sanaaf yaada isaa akka ibsetti taanaan jiraattota gandaa Naafuroo Kataan abbaa fi haati isaa yeroo garaagaraatti miseensota milishaa Oromiyaatiin to'atamaniiru. Abbaan isaa obbo Tasfaayee Bayyanaa ilmi isaanii kan biraan waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaba jedhamuun waa'ee ilma isaanii odeeffannoo akka laatanii fi harka akka kennatu akka waaman dirqisiifamuun eebila gaafa 20 bara 2024 hidhamaniiru. Lixa Oromiyaa keessatti godina Horroo Guduruu Wallaggaatti wal abdee waggoota 6 darbaniif humnoota mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa keessaa dhufaniin gaagama guddaa buusaa jiraniin yoo xiqqaate lubbuun namoota nagaa hedduun galaafatamaa jira. Baatii Hagayya bara 2024 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Beedongoroo keessatti haleellaa gareen hidhattoota faannoo raawwatameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 15 darbuun sinii gabaasuun keenya kan yaadatamu ture. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee adda addaa keessatti manneen hidhaa adda addaatti namoonni dubartoota daa'imman manguddootaa fi akkasumas namoonni adda addaa hidhamanii akka jiran odeessaaleen nu qaqqaba. Ajjechaa namoota nagaa guyyaa guyyaan dhagahamuu dabalatee qonnaan bultoonni godina keessa jiraatan fedhii isaanii malee leenjii gaachana sirna akka fudhatan dirqama akka jiranii fi kanneen didan xaa'oo fi oomisha akka dhowwaman komiin jiraattota irraa hinumanuu dhaqqaba. Dhimma kanarratti bulchaatti aanaa Amuruu obbo Silashii Dassaalee fi itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Amuruu Koomaandar Dhaabasaa qunnamuuf yaaliin taasisnee ammaaf hin milkoofne. Tarii haalli nu anjahee yoo isaan qunnamne yaada isaanii deebisnee kan isin biraan geenyu ta'a. Dirree Dawaatti konkolaattota geejjibaa elektirikii 3,000 ol hojii eegalchiisuuf waliigalteen mallatteeffame. Waggoota 3 keessatti konkolaattota baajaajii konkolaattota elektirikiitiin bakka buusuuf karoorfameera. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dawaa konkolaattota elektirikii ammayyaa tajaajila geejjibaa kennan 3,000 ol hojii eegalchiisuuf guyyaa kaleessaa dhaabbata Swift Technology fi Baankii Gamtaa Oromiyaa waliin waliigaltee mallatteesseera. Sagantaa waliigaltee sana irratti kan argaman kantiibaan magaalittii obbo Kadir Johaar haasawaa taasisaniin magaalaan Dirree Dawaa zoonii daldala bilisaa dabalatee bakka argama indastiriiwwan waan taateef tajaajilli geejjibaa ammayyaa sadarkaa magaalittiitti gitu barbaachisaa ta'uu himan. Kanaafis konkolaattonni elektirikii bu'aa teeknooloojii ammayyaa ta'an gara magaalittiitti galchuun magaalittii ammayyummaa ishee qabattee akka itti fuftuuf gumaacha adda addaa taasisuun barbaachisaadha jedhan. Bakka bu'aan dhaabbata Swift Technology obbo Biruuk Ashabbir waggoota 3 dhufan keessatti konkolaattota baajaajii guutummaan guutuutti konkolaattota elektirikiitiin bakka buusuuf karoorfamuu eeruun guyyaa kaleessaa konkolaattonni elektirikii 21 marsaa jalqabaan galuu himan. Obbo Biruukitti dabaluun Baankiin Gamtaa Oromiyaa konkolaattota geejjiba elektirikii ammayyaa kana saffisaan hojii eegalchiisuuf liqii akka mijeessu beeksisaniiru. Balaa ibiddaa kolleejjii saayinsii fayyaa Nagallee Booranaa halkan gaddaa mudateen qabeenyarra miidhaan ga'e.
balaa ibiddaa godina Booranaa Bahaa magaalaa Nagallee Booranaa keessatti kan argamu kolleejjiin saayinsii fayyaa Nagallee Booranaa irratti qaqqabe roobii darbee galgala tilmaamaan naannoo sa'a 2tti ture. Balichaan gamoowwan golawwan naannoo 10 ta'an qaburratti akka qaqqabe kan himan itti aanaa diinii kolleejjichaa obbo Biraanuu Dammaqaa ibiddichi babal'achaa deemuu isaatiin waardiyoonni rasaasa akka dhukaasanii fi hawaasni akka birmatu taasisuu himan. Erga dhukaafamee booda hawaasni magaalichaa gara kolleejjichaa dhufanii namni baay'een hirmaatee balaan tasaasuun to'annoo jala ooleera jedhan. Gamoon balicha irratti qaqqabee daree barnootaa, waajjiraalee hojjettootaa fi kutaa meeshaaleen moofaan keessatti kuufaman of keessaa akka qabu kan himan aanga'aan kun balichi miidhaa cimaaf otoo hin geessisiin battalatti to'achuun danda'ameera jedhan. Irra caalaan ibiddi sun akka malee boba'ee kan ka'eef meeshaalee moofaa kuufamanii akkasumas siree duraan barattoonni itti fayyadamantu tuulamee jira jechuun diiniin kolleejjii saayinsii fayyaa Nagallee Booranaa himaniiru. Meeshaaleen tajaajila kennanii yeroon itti darbe haga dhabamsiifamanitti bakka tokkotti tuulamanis bakka sana jiru jedhan. Kutaalee balaa ibiddichaan guutaman barbadaa'an keessaa tokko kutaa ogeessa odiitara akka ta'e himameera. Gama biraatiin meeshaaleen kutaalee gamoo balichitti qaqqabe keessa jiran ibiddaan osoo hin manca'in hojiin meeshaalee baasuu hojjetamaa akka ture kan himame yoo ta'u, sababa kanaanis qabeenyarra miidhaan akka ga'e himameera. Ka'umsi balaa sanaa maal akka ta'e qoratamaa jiraachuudha kan kolleejjiin saayinsii fayyaa Nagallee Booranaa beeksise. Itoophiyaan dhimma hidha haaromsaa irratti karaa hooggantoota Sudaaniin yaada laatamee walqabatee ambaasaaddara Sudaan waamtee dubbisuu ibsite. Ministeerri dhimma alaa Sudaan Ali Yusuf dhimma hidha haaromsaa irratti dhimmoota murtee hin argannee fi hin furamne gara waraanaatti ce'uu malu jechuun yaada laatan hordofee Itoophiyaan ambaasaaddara Sudaan waamtee dubbisuun dhaga'ameera. Ministeerichi tibbana televezyiinii biyyattii irratti dhiyaatanii afgaaffii taasisaniin mariin dhimma hidha haaromsaa irratti taasifamu yoo hin milkoofne Sudaan Masrii cinaa dhaabbachuu akka dandeessu dubbataniiru. Waraanni mala fayyadamummaa bishaanii ittiin mirkaneessinu ta'uu danda'a jedhan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa roobii darbee marii ambaasaaddara Alzaayin Ibraahim waliin taasiseen yaada laatameen mufachuu eeruun hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf kutannoo qabu ibseera. Yaada falmisiisaa kana kan laatan ministeera dhimma alaa Sudaan Ali Yusuf yeroo dhiyootti gara Finfinnee dhufuu akka danda'anis miidiyaan Sudaan Tiriibuun gabaaseera. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyaat Getaachoo ibsa kaleessa miidiyaaleef laataniin Itoophiyaan hariiroo Sudaan waliin qabdu cimsuun dhimma hidha haaromsaa mariidhaan hiikuuf kutannoo qabdu mirkaneessaniiru. Baay'inni lammiilee Sudaan du'anii kan Gaazaa keessaa akka caalu qorannoon tokko saaxileera. Mootummaan abbaa irree Sudaan kan turee fi fonqolchaan aangootti bahee waggaa 30 kan bulche Jeneraal Umar Hassan Ahmed Albashirii fi amanamoo kan turan Jeneraal Abdul Fattah Alburaanii fi Jeneraal Mohammed Hamdan Dagaaloon bara 2019 keessa gara fincila uummataa goranii Albashiriin gananii mana hidhaa sagalchaniitu ofii qaama jijjiiramaati jedhanii ture. Jeneraalonni lamaan kun qooddannaa aangoo irratti waan wal dhabaniif erga Eebila 15 bara 2023 samiif lafoon lubbuu lammiilee Sudaan galaafataa qaama hir'isaa beelaaf saaxilaa fi qeerraa buqqisaa jiru. Dhaabbanni Ameerikaa tokko sababa jeneraalonni lamaan kun wal waraananiin kan ka'e lammiileen Sudaan bulchiinsa Kaartum keessaa qofaatti kan ajjeefaman 20,178 caala jedha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo walumaa galatti kan du'an 26,000 ga'ee kitilli 11 ammoo qeefi qabeenyarraa buqqa'eera jechaa bahe. Qorannoon haaraa ammaa bahe immoo lakkoofsi lammiilee Sudaan kan sababa lola jaraa lamaaniin du'aniin isaan kan Filisteemota Israa'eliin ajjeefamanii caalaa jedha. Manni barumsaa qulqullinaa fi yaala tirooppikaal London jedhamu kan Ingiliz jiru garee qorattoota Sudaan waliin ta'uun lola Sudaan keessaa irratti gabaasa qorannoo baasaniin namoonni du'an 61,000 olidha jedhaniiru. Kana keessaa harki 7 kan du'an irratti xiyyeeffatamee kan ajjeefamanidha. Qorannichi ragaa saamudaa kan fudhate bakka namoonni du'an itti galmaa'an hospitaalota, bakka awwaalchaa fi kutaa reeffa irraati. Rakkoo nageenyaa jiruun bakka hunda gahuu hanqachuu fi warra ajjeefaman gariin bifa suukanneessaa waan du'aniif reeffa isaanii lakkaa'uun mijachuu waan hin dandeenyeef qorannoo kana keessatti hin dabalamne. Kanaafuu baay'inni namoota du'anii isa ammaa 61,000 jedhamee akka caaluu danda'u qorannoon sun ibseera. Lammiileen sun kan du'aa jiran rasaasaan qofa osoo hin taane beelaa fi dhukkubaanissidha. Yeroo ammaa kana kan walakkaa uummata biyyattii ta'u yookaan gara kitila 25 ga'u beelaaf saaxilamee gargaarsa barbaada. Bilbillii fi intarneetiin cituun akka uummata
uummatichi hawaasa addunyaa irraa adda bahu taasisuun rakkoo biraati. Akkuma lolli dheerataa deemeen balaa fi miidhaan gahuu akkasuma dabalaa deema. Lammiileen Iraaq kan dhaabbata Ameerikaatiin hiraarfamaniif beenyaan kitila 42 akka kennamu murtaa'eera. Waggaa 21 dura pirezidaantii Iraaq kan turan Saadaam Huseen aangoorraan buusa jechuun michoota ishee wajjin Iraaq kan seente Ameerikaan yakka raawwatteetti jechuun yeroo hedduu balaaleffatamaa turte. Zaliila waraanni Ameerikaa raawwattu kan agarsiisu viidiyoo barreeffamaa fi suuraan marsaariitii wiikiliiksii dabalatee Edwaard Snowden fi Wiiliyaam Assangeetiin saaxilamaa bahaa akka ture waan yaadatamudha. Lammiilee Iraaq irratti zaliila raawwataniiru kan jedhaman waraanaa fi tika Ameerikaa qofa osoo hin taane dhaabbilee dhuunfaa kontiraata hojii tikaa fudhatanii warra yeroo sana Iraaq keessa turanii gariinis keessa jiru. Dhaabbanni dhuunfaa maqaan isaa Kaasii Piraayimer Teknooloojii jedhamu lammiilee Iraaq irratti zaliila raawwateera jedhamee waggaa dheeraaf himatamaa ture. Lammiileen Iraaq 3 Ameerikaa kan jiru mana murtii Virjiiniyaatti dhaabbata kanarratti himata bananii yeroo dheeraaf falmiirra turan. Hojiin isaanii barsiisummaa, gaazexeessummaa fi kuduraaf muduraa gurguruu kan ta'e namoonni 3 dhaabbanni Kaasii Piriimiyem Teknooloojii jedhamu suni Iraaq keessaa bakka Abu Gaariib jedhamutti nu hidhee gocha zaliilaa adda addaa hamaa nurraan ga'eera jechuun himatanii. Reebicha yeroo dheeraa fi hirriba dhorkamuu dabalatee zaliilli nurraan ga'ame qaamaaf qorqalbii keenya kan miidhameera jechuun beenyaa gaafatanii falmaa turani. Manni murtii Virjiiniyaa dhimmicha erga qoratee booda dhaabbatichi yakka isaan irratti raawwateera jedhee waan amaneef tokko sadan isaaniif beenyaa doolaara kitila 14 akka kennuufiif murteesseera. Murtee kenname sana giddugalli mirga heeraa Ameerikaa waan sirriidha jechuun dinqisiifateera. Dhaabbatichi immoo murticha mormee galmee sanaa fudheen oliyyadha malee hin ta'u jechuusaa CNNtu gabaase. Kan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isin jenna.